waan hedduu keenyatti dhibee ta'een isin agarsiisa. Beeksisa garaagaraa kan fuula moobaayilaa irratti bahee nu rakkisu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo nuti feesbuuka fayyadamnu, yeroo nuti yuutuub fayyadamnu, waan feene yoo fayyadamne fuula irratti haala amma agartan kanaan billi jedhee dhufee nu garsa tokko tokko gubbarraallee eksii yeroo xiqqoo tureetii fidateeti eksii sana gotu nurraa deema jechuudha. Ammas xiqqoo turee nuti deebi'a baay'ee tokko anaahuu na rakkisa jechuudha. Isa kana akkamitti akka fuula dhorkinu qaceelotti isteeppiidhaan isin agarsiisa. Hanga dhumaatitti na hordofa. Fakkeenyaaf wantoota akkanaa kanneen jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana haala kanaan jechuudha. Amma kalee dheengadda na rakkisu jira. Furmaata isaa isin agarsiisuuf ofirratti dhiisee jechuudha. Kanaafuu kana karaa laafaadhaan akkamitti ofirra dhorkina isteeppiidhaan lama sadi akkasitti isin agarsiisa. Haga dhumaatitti na hordofa. Hedduun keessan na gaafattanii jirtanillee jechuudha. Warri hordoftoota Abduu Moobaayil appii jala jirtan hundi keessanuu baga dhuftan baga jiraattan isiniin jedha. Akkasuma warroonni har'a jalqabaaf ammoo gara YouTube chaanala kanaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Moobaayil appiin jedhu YouTube chaanala kiyya iddoo sabiskiraabii jettu kana tuquudhaan maamila YouTube kanaa tahaa. YouTubni kun YouTube barumsaatti waa hedduu irraa barattanii isiniin jedha. Viidiyoon ammas kalee gadhiise kana baay'ee tokko murteessaadha. Waa'ee miseenjaraa irratti waa 8 tartiibaan lakkaa'eetiin jira. Namoonni ilaaltanii jirtan hedduu jaalattanii jirtanii. Warri ilaalin ammoo ilaalan isiniin jedha. Akkasuma viidiyoo kee warra irra haaraa dhuftan bakka maqaa kiyyaa kana tuqaatii viidiyoo irraa ol siqaatii ilaala. Waa hedduu as keessa jiran isiniin jedha. Mee gara barumsa kiyyaatiin hogguu deebi'u fakkeenyaaf wanti akkanaa kun yeroo nutti dhufeedha jechuudha. Asirratti qalbiidhaan na hordofaa. Wanni kun waan baay'ee murteessaa takka jechuudha. Namoota hedduutu ittiin rakkatu jira. Namoonni gariin abilikeeshin akkamiin ofirraa dhorgina waan jedhullee gaafatan jechuudha. Abilikeeshinaanii miti kun kan dhorkamu an abilikeeshina isin dhorku isinittiin kijibu yoo laayikii barbaada abilikeeshin akkanaatiin aduu ofirraa dhorka isiniin jechuu taate malee ani abilikeeshina waan akkanaa namarraa dhorku hin agarre jechuudha. Inumaahu abilikeeshinatu namaaf fidaa jechuudha. Akkamitti isa jedhuudhaa fi wantoonni akkanaa kunneen yoo isinitti dhufee jiraate karaa laafaadhaan akkamitti beekuu dandeenya. Billi jedhee nutti dhufa fakkeenyaaf osoma nuti feesbuuka fayyadamnu yookiin yuutuuba fayyadamnu haala kanaan nutti dhufa jechuudha. Yeroo inni haala kanaan nutti dhufee dafneeti maal goona reesenti hoom ka jedhutu jira. Reesenti hoom kana tuu'idha. Kana mee footoon isin agarsiisa. Reesenti hoom jechuun isa kana jechuudha. Ka gara harka mirgaatiin jiru silkiitiin irraa saamsingii irraa warri fayyadamtan haala kanaan jechuudha. Ka gara harka bitaatiin jiru kana tuu'inaa jechuudha. Yeroo isa tuu'ine maaltu nu dhufa wantoota nuti amma dura fayyadamne amma jechuudha. Yeroo amma kana fayyadamne silkiitiin irratti nu dhufaami. Bakka amma beeksisni jiru san mataa gubbarratti abilikeeshina san tubaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf akkamitti qabatamaan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf amma yeroo kunnatti bahee dafeetiin isa san tuqe yeroo isa san tuqe maaltu naa dhufe kunoo haala kanaan jechuudha. Tiraansipiriinti footoo ka jedhu kanatu naa dhufe jechuudha. Abilikeeshina kana jechuudha. Abilikeeshina kanatu waan kana narratti godhu jira jechuudha. Imoo irratti wantoota garaagaraa irrattis beeksisa nutti heddummeessa. Imoon uumamaan ni qaba, meseenjarri ni qaba jechuudha. Garuu nutti heddummeessee akka silkii fayyadamu yookiin silkii gurraachessee bakka eegsisanillee agarru akka itti ofirraa dhaamsinu wallaallee rakkannaa jechuudha. Kanaafuu maal goona? Home receipt ka jedhu kana tuuxaniiti bakka amma isin agarsiise kana jechuudha. Isa san tuuxaniitiin maal gootanii argattan jechuudha. Mataa gubbarratti maqaa isaa argattan. Fakkeenyaaf amma yeroo achi tuqe kun akkuma agartan kana jalaan ni agartan jedheeti yaada jalatti diimaan agarsiisu jira. Kareeffama isin agarsiisan yeroo dafee isa tuqe gubbaa kanarratti ammoo tiraansipiriinti footoo ka jedhu naa fide jechuudha. Tiraansipiriinti footoo ka jedhu kana naa fide. Abilikeeshina kana fakkeenyaaf itti fayyadama jedhee footoo ittiin bareechifadha jedhee gabbuuse jechuudha. Kanaafuu maal gootan duuba abilikeeshinuma kana mee ogu takka silkii akkanaa warri hin qabne fakkeenyaaf mee dhiifama. Warri silkiin teessan akkanan ta'in ammoo warri teeknoo hawaayii fayyadamtan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf warroonni teeknoo hawaayii silkiidhaan garaagaraa fayyadamtan ka gara harka mirgaatiin jirudha. Kareefu gara harka bitaatiin jira. Kun amma gara harka mirgaatiin jira jechuudha. Kunoo inni jalatti riisinti bootan ka jedhu kana jechuudha. Riisinti bootan kana tuuxan. Isa kana yeroo tuuxan bakka amma reefu isiniin jedhe san beeksisa san hogguu inni isin dhufe daftanii beeksisa san irratti maal gootanii gattuuxanii hogguu jettan riisinti bootan ka jedhu kana irratti jechuudha. Hogguu asirra gattuuxan abilikeeshina akkasitti beeksisa san isiniif fiduu jiru ka isin silkii irraa qabdan san isinii fida. Isiniif ife jedheeti yaada. Silkii taan irratti tana jennee jirra. Ka amma irratti ammoo tareefu sani hawaayii teeknoo irratti saamsingii irratti tana. Yeroo isin bakka kana gattuuxan maal isinii fida? Abilikeeshina san isinii fida. Anamma fakkeenyaaf kana nafinnaan kana gattu wanni irra deddeebuuf akka isinii galuu fi tiraansipiriinti footoo kana maal gootan silkii teessan irraa barbaaddan. Silkii teessan irraa barbaaddanii abilikeeshina kana irraa hidhan jechuudha. Amma abilikeeshinni akkanaa kunniin hedduun isaa silkii irraallee hin dhabama. Fakkeenyaaf gubbaa kanarratti beeksisa adda addaa waan nutti fiduuf gubbaa kanarraa osoma tuttuinu siitingiin isaa hin dhukata asirraallee hin dhabna jechuudha. Yeroo asirraa dhabne maal goona abilikeeshina kana jechuudha.
eega maqaa isaa kana qabannee booda qubee inni irraa ka'u kun fakkeenyaaf T irraa ka'aa eega hubanne maal goona siitingii keessa seennaa siitingii keenya keessa eega seennee booda appis iddoo jettu kanatu hin jechuudha kunoo appis jechuudha silkiin siitingiin isii garagara ta'uu danda'a application manager ka jedhu ta'uu danda'a isarratti tuuxan eega isarratti tuuxanii booda maal gootanii application ammaa kana barbaaddanii jechuudha amma eega haala kanaan as dhufee booda maal goona T irraa ka'u application reefuu san barbaannaa jechuudha kunoo transport photo amma silkii irra jiru silkii irraa dhabe fakkeenyaaf kunoo isa kana jechuudha amman kana isin agarsiisuuf itti dhiise rakkina akkana kana inni naffinnaan irratti isin barsiisuuf dhiise jechuudha application kan akka inni waan akkasii qabu argee amma irraaf kalee silkii amma yoo waan dhufuu dhabeef hin beekne malee baay'ee takka jaamna godhee jira jechuudha isa kana maal gootan ifirra laaftumatti uninstall kunoo uninstall kuchiiftan jechuudha ifirraa amma yoo wanni akkasii isinit deebi'e ammallee akkuma reefuu isiniin jedhe iddoo kana tuuxanii fakkeenyaaf ana machi tuqee jira application beeksisa amma isinirra bahee kana irra daftanii as tuuxanii beeksisa san barbaaddanii mataa gubbarra application jiru san irraa qabattanii barbaaddanii yoo iskiriina irraa argattan as warra balleessan yoo asirra dhabdan siitingi keessa seentanii balleessan jechuudha inni biraa ammoo inni itti aanu jechuudha application garagaraatu jira fakkeenyaaf yookiin anuu gadi buufadhaa isiniin haa jedhu yookiin isin bareedee gad haa buufattanii application fakkeenyaaf vaayirasa nurraa qulqulleessu kabaatirii nuu qabbaneessu waan akkas akkasiitu jira amma fakkeenyaaf waan akkanaa kana jechuudha clean master jedha fakkeenyaaf nama hedduutu daawulood godhatee jira applicationota akkanaa kanneen ammallee baatirii doktor jedha fakkeenyaaf baatirii nuuf qusataa waan jiru application akkanaa kana gonkumaan hin fayyadaminaan gara kiyyatti garuu faayidaa takka illee hin qabu isatuun maa waan akkasiisaniin deemaa jechuudha kanaafuu maal gootan application akkanaa kunniin silkii keessan irra yoo jiraate ammumarraa kaaftanii irraa balleessitan keessattuu warroonni silkii haaraa amma zaban kanneen baate jechuudha silkii 2018 keessa baate silkiidhaan haaraa qabdan siitingiin isii akka kiyyaa kanneen saamsingii yoo ta'e akka kanatti ka dhiyaatu akkanaa qofa ta'uu qaba jechuu kiyyaa miti ka sooftiweer isii jahaa olii maalii fi siitingii isii keessa eega seentanii booda device maintenance ka jedhu kana qaba. Device maintenance kanarratti ni tuuxanii ka amma fakkeenyaaf baatirii isiniif qulqulleessa maal inni jedhee achirratti isin garsiisu san uumamaanuu ni qaba baatirii ka jedhu kanarratti tuuxaniiti maal gootanii safe power ta'etu tajalaa sana jechuudha isa kanarratti tuuxaniiti wantoota silkii keessan baatirii isin jalaa nyaatu innuu safe isinii godhee isiniif silkii akka dhoo'ine akka baatirii hin nyaanne akka isinii turu isinii godha jechuudha inni biraa ammoo ka vaayirasa maalii jedhu sun illee jechuudha ka gara baatiriitti ka isin agarsiise ka waa'ee kanneeniiti kanneen gonkuma hin fayyadaminaa yoo fayyadamtanii jiraattan ifirra haqa ka gara vaayirasaa kanallee maalinni yoo fakkeenyaa fi vaayirasa nas seenaa ka shakkitan taate antivaayirasa fayyadamuun duratti antivaayirasni kun hedduun isaa ofii isaatiifuu vaayirasa ta'a waan ta'eef maal gootanii pilee istoorii keessanirra seentan pilee istoorii keessanirra seentaniiti eega pilee istoorii irra seentanii booda haala kanaa isinii dhufaa gubbaarra ka gara bitaatiin jirtu sarara kanaan tuttuuxanii eega sarara kana tuttuuxanii pilee pirotoktaa ka jedhu kanatu jira jechuudha pilee pirotoktaa kanarra pirotoktii kanarra dhuftaniiti siitingii kana yoo keessan akkanatti jiraate fakkeenyaaf yoo akkana cufaa jiraate innu diimaa isin agarsiisa bakka kanatti silkiin kee adagaadha vaayirasni seenuu danda'a ka jedhu isinii fida bakka kana haala kanaan itti banattanii anama application 232 ka qulqulluudha ka jedhu iskaannaa godhee antivaayirasa ofii isaati jechuudha application kana jechuudha eega fidatee turee jira jechuudha play store kenna isa kanarratti itti banattanii jechuudha haala amma isin agarsiise kanaan siitingii isaa itti banattanii oguu jettan wanni isin antivaayirasa fayyadamtaniif hin jiru silkiinis uumamaan ni qabdi play store kennallee haala kanaan ni qaba waan ta'eef antivaayirasa jettanii wanna takkallee gadi hin buufatinaan isiniin jedha inni biraa ammoo fakkeenyaaf yoo karaa reefuun amma isin agarsiise kanaan jechuudha fakkeenyaaf hundi akkanatti isinii fiduu dhabuun mala eeginni akkana isinii fidee isin recent home ka jedhu kana eega tuuxanii kan uf duuba kan wantoota muraasa nu agarsiisu isa kana jechuudha eega isa tuuxanii asirratti maqaa isaa argattan application hayxanii isiniin jedheetiin jira fakkeenyaa fi wanta akkana yoo argattan yoo kana dhabdan hoo maal gootan application dhiyoo tana buuftan eega isin application beeksisni kun isinii heddummaatee guyyaa meeqa akka ta'u yaadattaniiti malumaan applicationota isin hin fayyadne ofirraa hiixan jechuudha keessattuu waan akka wallpaper waan akkas akkasii jechuudha waan akka silkii bareechaa tiim waan akkana irra babbaafatan kana jechuudha keessattuu wallpaper waan jedhu waan akka footoo namaa tolchu waan akkasii jechuudha inni biraa ammoo maal inni fakkeenyaaf Facebook kennarra jechuudha yeroo ammaa kana nigdiidhaaf Facebook irratti baasan applicationota hedduu Facebook irra baasan jechuudha mee anama tokko kaseef godheen isin agarsiisa eega Facebook irratti baasan jechuudha Facebook irratti maal nuuf baasanii application garagaraatti dhufa application dhufu kuni achirratti viidiyoo gabaabduu waraabanii waan akkanaa dalagaa yookiin ammoo game haa ta'u yookiin footoo bareechaa haa ta'u akkanatti dalagaa ka jedhu footoo gabaabduu garsanii jalatti immoo install ka jedhu nuuf fida jechuudha
Fakkeenyaaf kun amma appilikeeshinii kana agartan jeetii yaada footoo namaa tolcha jedhee asirra naa baasee isin agarsiisuuf hin seef godhee jala immoo install kan jedhutu jira. Feekiidha appilikeeshinii kijibaati. Osoo gadi hin buusin feek ta'uu isaa beekee akkamitti beektan isin feek ta'uu isaa install kan jedhu kan inni namee fakkeenyaaf haala kanaan nu dhufe jechuudha. Eegin haala kanaan nu dhufe maal gootanii jala kanarra jechuudha. Read more ta'etu jira. Read more kanarratti dhiifamaa read more osoo hin taane irra ooloftan jechuudha. Appilikeeshinii kana nama meeqatu buufatee miiliyoon takkatu buufatee jira. Urjii 3.3 qaba. Feekiidha jechuudha. Namoonni hedduun Facebook irratti arganii waan buusaniif malee inni hojiin isaa akkasii miti jechuudha. Silaa wanni namni miiliyoonii tokko buufate gonkumaa urjii 3 qabaachuu hin danda'u jechuudha. Inni biraa immoo irra olooftanii komantii isaa laaltan. Appilikeeshina tokko anillee buufadhaa isin haa jedhu namni biraallee haa jedhu jechuudha. Hin laaltan cal jettanii buufachuu osoo hin taane irra deemtanii komantii isaa laaltan. Amma komantiin appilikeeshina kana jala jiru kan nama appilikeeshina kana dalage arrabsu yookiin ammoo ka abaaruu haqeequ malee ka biraa hin agarre komantii bareedan agarre jechuudha. Kanaafuu ammallee urjii hin qabu jechuudha. Urjii takka takka bichaa kennaniif jechuudha. Waan akkanaa kanneen irraa if qusadhaa. Ammoo yoo daawwattoota gootanii jiraattan yeroo beeksisni akkasii isinit dhufe appilikeeshinii akka footoo bareechuu weelpiipara ofirraa haqaan isiniin jedha. Karaa irra guddaa ka dura isin garsiisaniin beekuu dandeessanii jechuudha. Inni biraa ammoo maal inni yoo dandeessan silkii keessan update godhachuu qabdan haaromsuu qabdan jechuudha. Amma ammatti sooftiweer silkiidhaa hin dullooma waan ta'eef kuni haaromsuu qabdan jechuudha. Amma ammatti yoo update gootan waan akkana kanarraa hedduu hin saaxilamtanii baay'ee hir'ata jechuudha. Waan akkana kanarraa silkii keessa yoo amma ammatti update gootan karaan guddaan ammoo appilikeeshinii irraa isinii dhufa jechuudha. Ana ammaa cal jedhee appilikeeshinii akkanaatiin beeksisa isinii dhufu ifirraa dhoorgaa yoo isiniin jedhe homaa takka illee kijiba malee faayidaa takka illee hin qabu. Karaan amma isiniin jedhe kanaan dhibbarraa dhibbatti ofirraa dhoorgitan jechuudha. An hanga har'aatti appilikeeshina tokkoon ofirraa dhoorgee hin beeku. Yeroo hedduu ammoo wanni akkanaa kun baay'ee na mudata. Yeroo inni mudate jala bu'eetiin fakkeenyaaf yeroo garii appilikeeshina habbaa 4-5 eegaan ifirraa haqee booda irra gahaa jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshina kalee gabbuuse illee hin haqaa. Furmaatan argadhu kan dheengadda gabbuuse hin haqaa. Kan guyyaa 3 gabbuuse illee haqeetiin boodarra deemee furmaata argadha jechuudha. Ammoo karaa laafaan karaa amma isin agarsiisisaniin argachuu dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo maal inni viidiyoon dhiyoo tana gallakkise akkamitti vaayirasa moobaayila keessaa baasna kan jedhu san baay'ee murteessaa tokko. Viidiyoon sun warroonni Google keessaa waan fayyadamnu Google Play Store ala baane waan fayyadamnu irratti inni sun baay'ee murteessaa tokko jechuudha. Namoonni hedduu yeroo itti hajamtan qofa laaltanii ammoo fakkeenyaaf viidiyoon amma isin barumsaa kana ana haa ta'u namni biraallee isin barsiisu kun yeroo mallaqaan waan argamu bitaan dhugaa dubbachuuf waa'ee barumsaa irratti jechuudha. Ana hojiin kiyya moobaayilaa fakkeenyaa fi maal akka mana moobaayilaa yeroo namni na fidu tolchu dhugaa dubbachuuf waan amma isin barsiisu kanaa jechuudha. Irra guddaa yeroo mana moobaayilaa tolchaa dhaqxan waan guddoo takka isin gaafachuu danda'an jechuudha. Kanaafuu viidiyoo san laalaan isiniin jedha. Viidiyoo sun ni yaadattan yoo ta'e warroon laaltan vaayirasa akkamitti ofirra baafna kan jedhu mee isin agarsiisa. Kunu eega viidiyoodhaan kiyya jala seentanii booda xiqqashoo irra olooftanii jechuudha. Isa kana viidiyoo vaayirasa silkii seene akkamitti ofirraa baafna kan jedhuuf baay'ee tokko murteessaadha viidiyoon kun jechuudha. Laala yeroo mara kattan qofa laaluu osoo hin taane keessattuu warroonni duraan beeksisni adda addaa biizii isin godhee keessa ture silkii yoo gara vaayirasaa jijjiirame silkiin tun hanga tokko ofirraa ittistee yeroo dadhabde ofi gadhiifti waan ta'eef viidiyoo kanas laalaa irra deebi'aan isiniin jedha. Viidiyoon irraa kun baay'ee murteessaa tokko yoo isin dheeressillee dhiifamaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti waan isiniin galii yoo jiraate komantii jalatti barreessaa. Karaa kanaan yoo takka lamaan tartiibaan deemtan akka furmaata argattan abdiin qaba. Beeksisa adda addaa irraa akka firii taatan abdiin qaba. Amma laafaa isinitti fakkaatuun hin mala qabatamaan godhaa laalaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.